Kataan yeroo dabarru torbaffarra jira. Keep secrets you're trusted with. Okay. Keep eegi. Okay. Secrets jechuun iccitii eegi. You are kayaduu gabaabsame. You're jenneeni. You're trusted kan itti amanamte jechuudha. With mistira namni si amane sitti hime eegi. Ustee baaftee namatti himin jechuudha. Mistira yeroo namaaf fadhamti iccitii jechuu jira. So keep secrets you are trusted with. Namni mistira yookiin iccitii namni amane dabarsee sitti hime ati namaaf himaan deemini jechuu jira. This is rule, okay? Seera kana yoo fayyadamte namni ati waliin galleen tokkollee hin jiru jechuudha. Seera kana yoo diigde garuu namni akka kushaasha silaala jechuudha. As keessaa jechuun nuti arganne keep ka jedhu, secrets ka jedhuu fi trusted. Gabatee keessa yeroo laallu akkanatti jechuudha. Keep ka jedhu akkanatti jechuudha. Maal jennee dubbisna amma isa kana? Keep jenne? No, akamta? Keep. Eeguu jechuudha jenne. Kunoo secret jenna? Secrets jenna? No. Saniif akamta? Secrets. Eegni isaa iccitiidha jenne. Kun immoo trust jenneeti. Trust jennaan. Trust. Amanu jechuudha. So jecha keep jenne kanarraa mee hima akkamii ijaaruu dandeenya? Eega hiikaan isaa eeguu taate maal faa jechuu dandeenya? Okay. Namta tokko keep quiet siin jedha. Maal jechuudha? Stay silent jechuudha. Akka ati callisuudhaan turtu si gaafachaa jira jechuudha. Us jechuudha karaa biraatiin. Okay. Callisuun sirratti haa turu jechuudha yookiin cal jechuu kanaan turi jechuudha. Callisuu kee eeggadhu. Okay. Akkas jechuun callisi jechuudha karaa biraatiin. Okay. Caljii taa'e. Okay. Yoo akkanas hin jedhanoo keep calm. Keep calm hin jennu elleen dubbisnu jenne silentidha. Keep calm yookiin immoo stay peaceful siin jechuu danda'an. Kana jechuun akka ati tasgabbooftee turtu si gaafachaa jira jechuudha namni. Tasgabbii kee eeggadhu. Tasgabbiidhaan turi. Okay. Yoo akkanas hin jedhu keep smiling. Yoo duraan seequ jiraatte seeqinsa keessan itti fufi akka itti fuftu si gaafachaa jira jechuudha. Continue to smile. Continue to smile siin jechaa jira jechuudha. Keep smiling. Okay. Yookiin immoo keep trying siin jedha. Keep trying. Wanta akka yaalaa jirtaami yaaluu keessan hin dhaabini itti fufi siin jechuudhaaf akkasitti illee si gargaarte jechuudha. Don't stop trying jechuu karaa biraatiin. Okay. Keep trying. Keep trying. Wanta yaalaa jirtu ittuma fufi hin dhaabin. Okay. So kanaafi wantoota baay'ee jechuu dandeenya. We can say so many things. Okay. Isin immoo kan mataa keessanii isintu ijaara jechuudha. Seera 8ffaarra dhufna jirra kan jechoota adda addaa irraa funaannachuudhaan akkasuma hima mataa keenya irraa ijaarrachuutti jirru isa 8ffaarra geenya jirra. Kana booda tokkoon nu hafa jechuudha. We're just left with one. Okay. After this one. Isa kana booda jechuudha. Okay. Maal jedhame? Let's read it. Haa dubbifnu. Say less than necessary. Say less than necessary. Power is in silence. Let's read one more time. Irra deebinee al tokko haa dubbisnu. Say less than necessary. Say less than necessary. Power is in silence. Kana jechuun say jedhi less than necessary. Hanga barbaachisu gad jedhi. Okay, hamma barbaachisu illee osoo hin taane hamma barbaachisu tokko gad. Hamma ta'e hin baay'isin jechuu haasoo. Okay, hamma barbaachisu gad. Okay, jedhi waan jettu. Okay, ustee haasawaan ooliin jechuudha. Waan jettu ustee dubbachaa hin ooliin. Okay, hamma barbaachisuun jedhallee jechuuf hin cinqini sanii gadi yoo jette gahaadha jechuudha. Power is humniti in silence callisuu keessa jirti jechuudha. So namni akka callisu gorsaa jira jechuudha seerri 8ffaan.
waan dhageesse mara akka naasofne si gorsaa jira jechuudha. Yoo calliste okay ustee yoo dhaggeeffatte irra faayidaa argattaa ka jedhu si gorsaa jira seerri kun. So nuti immoo jechoonni as keessaa argannu maali amma? Less than okay less than ka jedhuu fi necessary power okay jechoota sadeen kana fudhannee yoo gaas keessa teebilii keessa akkana kaanna less akkamiin dubbisna inni less than okay irraa gadi jechuudha waan tokko gadi okay inni kun akkamiin dubbifamu necessary barbaachisaa jechuudha important jechuudha karaa biraatiin kun akkamiin dubbifamu power okay dandeettii yookiin immoo aangoo jechuus ni ta'a siyaasaa keessatti dandeettiidha baay'inaan kan itti fayyadamnu haala haasawaa normaala keessatti dandeettii itti fayyadamna. Okay jecha less than jettu tanarraa mee irraa gad jechuudhaan hima akkamii yoo ijaarre jechi kun nu keessa taa'uu danda'a yookiin long term memory teenya keessatti save akka nu ta'uuf jechuudha. Wanti nuti fakkeenya adda addaa kan deemnuuf saniif okay don't forget that. So maal faa jechuu dandeenya mee jecha less than jettuun fakkeenyaaf ani kitaaba shanii gadiin qaba okay jechuu barbaadda. I have less than 5 books okay my book are fewer than 5 jechuu karaa biraatiin kitaabni kiyya shanii gadi waan shaniin geenye takka jechuudha. Fakkeenya biraa maal jechuu dandeessani it costs less than $10 it costs less than $10 yookiin 10 birr jechuu dandeessani warri biyya birrii jiru warri biyya paawundii jiru immoo it costs less than 10 pounds gatiin meeshaa sanii jechuudha akka doolaara yookiin paawundii yookiin birrii biyya sanii kudhanii gad ta'e ibsu jirta jechuudha it costs less than $10. So akkasuma fakkeenya biraa kan nuti irraa ijaaruu dandeenyu isheen sa'aatii takkaa gadi barbaadde yoo jedhe namni tokko waan wayii hojjechuudhaaf she just wanted less than an hour sa'a tokko gadi barbaadde jechuu isheen yookiin immoo nuti nama shanii gadi jechuu barbaadda okay we're less than 10 people okay we're less than 10 people yookiin immoo jechuu dandeessa inni umriin isaa ama 18 gadi jechuu barbaadda yeroo baay'ee umriin 18 tun very important in life jireenya keessatti 18 kanaan daangeffamti wanni baay'een he's less than 18 years old. This means his age is under 18 jedhaniin okay umriin isaa amata 18 gadi he's less than 18 years old yeroo jennutti jechuudha okay yoo dubara ta'es she's less than 18 years old or she's under 18 okay. So when we come to jecha necessary jettutti yeroo dhufnu barbaachisaa jenneeni so jecha kanarraa maal ijaaruu dandeenya simply it is necessary jetta wanta kalaalte faayidaa qaba barkun okay it is needed it is something needed yookiin immoo it is important thing wanti kun barbaachisaadha jechuudha gabaabumatti hiikaa biraa qabu jechuudha okay it is necessary yookiin immoo namni waan hin barbaachisne takka yookaan godhu agarte amma kun barbaachisaadha jettee gaafachuu barbaadde iizuma gama duraa fidde jechuudha is it necessary kun amma barbaachisaadha jechuudha wanti kun okay okay nyaaf salphumatti simply you can also say bishaan barbaachisaadha jireenya namaatiif jechuu dandeessa so water is necessary for life jireenyaaf bishaan barbaachisaadha yookiin immoo waanuma si fayyadu dalagi namaan jettee gorsuu barbaadda okay do what is necessary okay godhi waanuma faayidaa qabu qofa okay isa power jettuun immoo maal faa jechuu dandeenya power jechuun humna yookiin immoo dandeettii jennee jirra okay so maal faa jechuu dandeenya kanaafu jecha kanaaf fayyadamne salphaadhaami afaan oromootti maal faa isin keessa dhufuu danda'am mee maal faatu isin keessa dhufe okay waan baay'ee dhufe comment jira naa kaa ani immoo kan jechuu danda'u knowledge is power yoo jedhamu tokko beekumsi dandeettiidha okay
barumsi yookiin beekumsi humna jechuu jirra jechuudha. Knowledge akkaataan itti dubbisnu akkasi. Jecha know jeturraa dhufe knowledge is power. Knowledge is power. Beekumsi yookiin barumsi aangoodha. Namni waa beeku yeroo hundaa'u bakka fedhe ga'uu danda'a jechuu jirra jechuudha. He has power yoo jedhamu tokko inni maal qaba jechuu jirra. He has strength or control. Inni dandeettii qaba yookiin immoo waan san to'achuu irratti dandeettii qaba jechuu jirra jechuudha. Okay? Inni humna qaba. He has power. Waan san gochuu danda'a jechuudha. Waan godhuu barbaade godhuu danda'a. Sababa beekumsaa fi waan biraatis qabuuf jechuudha. Namni tokko lafaa kee the power is off yoo jedhe amma dandeettiin isaa dhaamte jechuudha moo waan biraa ta'a. The power is off yoo jedhe ifaan dhaame jechuudha. Ifaan hin jiru. Okay? Yookiin immoo namni tokko use your power yoo sin jedhe use your power. Okay? He is saying to you that use your strength or ability. Dandeettii ta'e fayyadami jechuu jirta jechuudha. Humna dandeettii rabbisii kanne fayyadami. Itti rafin jechuu jirta jechuudha. Okay?